Jettee jirti har'as qima miti madaami viidiyoo gadi muraatti erga daawwattanii yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Ani kana godhee beeka kan jettan yookaan ogummaa mana keessan keessatti fayyadamtanii koomentii irratti naa barreessaa jecha. Jirtuu nagaa keessan hordoftoota keebii qobsaalii ani baay'ee nagaa gootii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa dhufeen jira bakka nagaan dhuftan haaraa taatanii warri dhuftan akkuma maleeffatanii subscribe gochuun akkasuma viidiyoo laayikii sheer hiriyoota keessaniif asxaabas taa'ee keessan koomentii irratti waan beektan irraa nu barreessaa jecha. Olumaan koo guyyaa har'aa kana fakkaataani kanan ture akkasitti yuunifoormii kanan uffadhu. Yuunifoormii irratti jakkeetti yeroo sagan ni qorra wiintariidha. Akkasuma rifeensa kottillee shaashiidha jechuudha. Yeroo hundumaa maaliif qulqullinni rifeensa keenyaaf faayidaa qaba. Warri keessattuu akka mana kontiraata madaamii bira hojjettanii yeroo nuti yaadanitti kushiinaa seenii waa hojjedhuun jechuun isaanii waan hin oollee fi wantoonni kushiinaa keessa jiran immoo gara rifeensa keenyaatti gaafa galanii fooliinsa yookiin qulqullinni rifeensa keenyaa hin eegamu akkasumallee yeroo yerootti akkamiin nu taasisaa jechuudha. Yeroo yerootti rifeensa miicuun immoo isaa rifeensa keenya akka dadhabu akka nu jalaa luqqa'u buqqa'u taasisa waan ta'eef xinniqqaaqee gochuu yookiin shaashiitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa. Kuni laayivii koo yookaan jireenya kooti jechuudha. Inni biraanii sa'aatii kana sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 6 jechuudha. Halkan keessaa waan hundumaa xumuree amma fooqitti ol ba'een jira. Kun bishaan saamunaa akkasumallee white finger yookaan immoo kalisa jedhanii ashaboo walitti dabalee wanniin kana arfan luka koo keessa kaa'ee jira jechuudha. Tokkoffaa qulqullina miila keenyaa fi akkasumallee harkaafis baay'ee bareeda. Yeroo hundumaa akka warri salaata hojjetan keessa nama barleessa waan ta'eef walumaa galatti qodaa miicuuwwan tokko tokko qulqullina harka keenyaa fi baay'ee tokko gaarii akka hin taane hedduun keessan beektu garuu wantoota akkasitti yoo fayyadamtanii baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan immoo guyyaa guutuu dadhabaa waan ooluu fi dhaabbachaa waan ooluu fi miilli koo kan koo jallisa baay'ee na dadhaba jechuudha. Galgala yeroo gara kilaasiitti deemuuf jedhu baay'ee na guba. Yeroo sana fuudhee bishaan akkasii keessatti yeroo zafassafu baay'ee boqonnaa argata miilli koo jechuudha. Erga sana keessatti zafassafeetii booddee ammachi keessatti zafassafamee maal ta'utti maalan godha. Galgala tokko nan dadhaba warra dadhabu nyaata nyaachuu hin danda'u. Amma garuu erga miila koo bishaan keessa galchee booddee nan beela'ee jechuudha. Beela'ee chiipsii wayiitu namarra jira. Sana fudhadhee lukti bishaan keessa jira chiipsii korga nyaadhee booddee kun wantoota itti harka miila qulqulleeffatan jechuudha. Ni beektu baay'een keessanii dirqama saaloonii deemuu hin qabnu. Warra akka koof jechuudha. Warra akka koo mana madaamii kontiraata hojjettanii ragaa ittanii gadi jettanii intinaa jettaniif isiniif barnoota ta'a jedheeni isa booddee ergaa miila harka hundumaa qulqulleessee xumuree booddee amma fuula koo bishaaniin miica qulqulleesseera jechuudha. Carraan kanatti aanee jiru rafuu waan ta'eef amma kana miila erga qulqulleessee maal godhee booddee maal gochuutti jira fuula koo dhiqadhee fuula saamunaan irratti dhiqadhee kana jechuudha. Paappaayyaa kan biraas nan qaba garuu kuni haaraadha. Isiniif akka galuutti paappaayyaadhaan dhiqadha fuula koo. Paappaayyaan fuulaaf baay'ee tokko bareedaadha. Yeroo hundumaa kan inni itti fayyadamu jechuudha. Keessi isaa maal fakkaatu irra jetta warri argitan hin beekne yookiin warri immoo itti fayyadamuu barbaadan kana jechuudha. Paappaayyaa saamunaati kuni haaraadha. Isiniif akka ifa ta'uuf isinii baasee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Warri fuulli keessan qulqullina hin qabne waan akka finnisaa waan tokko isinitti yaa'ee isin rakkisuu fi paappaayyaa kanatti fayyadama. Alaaljirri warri qabdanii paappaayyaan alaaljirra bilisa waan ta'eef baay'ee bareeda saamunichi itti fayyadamaadha. Inni kan biraan immoo isaa looshinii fuulaa yookiin kireemii fuulaa babbadee finnisaa xabaasaa madaatii wanti garaagaraa fuula keessan sin jalaa balleessi wanta kanatti fayyadamaa isiniin jedhee ture. Yeroo darbee viidiyoo akka gaariitti isiniif hin ibsine deebi'ee dhufa isiniin jedheen ture. Har'a kana haala kanaatiin isiniif ibsuu yaaleetii jira. Isinis immoo isaa itti fayyadama. Wanti kun yeroo gabaabaa keessatti madaatii finnisaa wantoota fuula irratti babba'anii fuula keenyaa buraan burreessan alantaana balleessan alaaljillee ta'uu danda'a. Kuni kireemii osoo hin taane looshinii fuulaati jechuudha. Ala kanaanii erga saamunaadhaan fuula keessan qulqulleeffattanii booda kireemii kanatti fayyadamuu dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti kan balleessu jechuudha warri itti fayyadamu barbaadan yookaan fuulli keessan isin jalaa bade. Inni kan biraan immoo isaa ijoolleen tokko fuulli keessa yeroo qulqulleeffatan morma ni dhiistu jechuudha. Yeroo kana fuulli baay'ee qulqullina qabaatee mormi immoo baay'ee addatti ni gurraachaa jechuudha. Fuulli fi mormi garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu morma keessanii fuulli keessan kireemii fuula keessanitti fayyadamtanii morma keessanillee waliin itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Maaliif jarri wal qabatu waan ta'eef itti aansuun bakka kana funyaan jala kan gurraachee ija jala kan gurraachee akkasuma maddiin xus jedhee achitti akka tokko ta'ee nama jibbisiisu warri qabdan kireemii kanatti fayyadamaa kan koo akkasiin turre
alaarjillee nan qaba jechuudha. Alaarji nyaata yeroo itti fuula kootti yaa'e fuula na jalaa balleessa jira. Amma garuu inni sun darbeera. Naa badeenaaf qulqullaa'ee jira jechuudha. Looshinii kanatti ergan fayyadamee booda waan ani ittiin godhiin faarmasiin ani hin seeniin tokko hin jiru. Guyyaan sunis hin darban seenee haala kanaan darbeetu jira. Kanaaf isiniin illee isin fayyada kan jedhu isinii qabadhee dhufee itti aansee akkuma argaa jirtan baaziliinii kana harkatti illee fuulatti illee eessatti illee yoo fayyadamtan baay'ee tokko bareeda jechuudha. Qaama keenya moisturaayizii bareeda rifireeshii waan godhuuf itti fayyadama. Kunoo haala kanaatiin ergan qulqulleessee miilallee masaajii godhee harkallee maal godhee booda ani meekaappii maali waan meekaappii jiran sana hin jaalladhu gaayis. Uumama gootiin akkaataa meekaappii dibatan isin beeku, maqaa isaa isin beeku. Yaw normaalii waan akkasitti kanaan fayyadamu jechuudha. Lukti kana fakkaata kun luk qeemamee madaamiti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu baay'ee bareeda. Keessattuu looshinii kana fuula keessaniidhaaf otoo itti fayyadamtan warri itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. Baay'ee tokko qabatamaatiin kan balleessu. Egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Akkasiin jaallattan abdiin qaba. Sababni keessattuu warra akkasuma mana madaamii keessa artan jechuudha malee kaaniif akkasuma rakkoon maa inni ta'eeti mul'achuu dhiisuu danda'a. Yoo isin fayyade itti fayyadama. Hagammaatti waan wajjin turtaniif galatooma laayik godhaa, sheer godhaa.